Roobii eebila 10 bara 2024 ganama bakki balfi itti gatamu reeffi isaanii kan argame namni siyaasaa obbo Battee Urgeessaa awwaalchi isaanii waldaa Masarata Kiristoos Maqiitti kamisaarra raawwateera. Obbo Batteen rasaasaan iddoo baay'ee rukutamanii ajjeefamuu ogeessi fayyaa reeffa isaanii argan BBC'tti himaniiru. Obboleessi obbo Battee Urgeessaa yaada BBC'dhaaf kennaniin namoota naannicha jiranirraa odeeffannoon bilbilaan isaan qaqqabuu fi haala ture akkanaan himu. Ni akkitti barree. Dhalataa naannoo kanaatiin beekamaadha. Miidiyaa irrattis hin beekamaa. Akka maatiitti akka naannoottis immoo beekamaadha. Asuma lafuma kanatti dhalatee guddatee namootuma reeffa isaa argantu ga'a. Maatii nama nu beekuu danda'u, nama maatii isaa beekuu danda'u bilbilaa fi achi bilbilee naannoo sa'aatii lamaatti fiignee reeffuma isaati argine. Egaa iddoo inni rukutame Lawwaa 6 sassaabbatee kan deemne humna mootummaatii qaama nageenyaati. Kan ammoo isaaniif dhiyeessuu qabu turanii boonessas poolisiin dursee ga'ee qalawwaa sassaabbatee suura isaa kaasee reeffa isaa achi dhiisee baqate hin deemne. Nu wajjin qabee hospitaala geessee justifiikeeshinii isaa kan hojjetu qabu silaa isa ture. Yeroo nu gatanii deeman. Kanadha kan ture ilaa rasaasa 6 rukutame. Kan ammoo meedikaal warri justify godhanis itti deemaa jiru. Hospitaalas har'a geessinee baafneerra ilaalaniiru. Justifiikeeshinii sana gaa isaantu akka ogeessaatti qaama ilaallatuuf kenna. Iddoo meeqa akka rukutan. Garuu randomly wanta arginu rasaasa 6 ta'uu qalawwaa 6 lakkaa'amee waan suura miidiyaa irra deddeemu argaatuma jirtus akkasii mataa isaarra baay'ee dhahamee deddeebi'anii rukutanii rasaasa meeqaan garuu mataa isaarra akka dhahame beeku cinaacha isaas dhahameera. Kana gadi gombifamee ajjeesanii biraa deeman qabattoo isaatiin duubatti bineensa akka nyaatuuf soora bineensaa akka ta'uuf reeffuma isaatiillee balleessuuf yaalan. Maala garajabinni amma kana ga'u maalli cikkaaniin amma kana ga'u. Kantiibaan magaalaa Maqee obbo Dilboo Urgeessaa yaada sagalee Ameerikaa VOA'dhaaf kennaniin ajjeechaan kun sababa dhibdee maatiin mudatee jechuun himanii turan. Qorannoon akka gaggeeffamus dubbatanii turan. Obboleessa obbo Battee garuu dhibdeen maatii tokkollee hin jiru. Dhugaasaa gara dabarsuudhaaf uummata keessatti burjaajii uumuudhaaf yaalii godhamudha jechuudhaan BBC'tti himan. Suura isaa meeqaan akka ajjeefame argamu. Harka isaa qabattoo isaatiin duubatti hidhanii magaalaa keessaa baasanii bakka balfi itti gatamutti, bakka bineensi nyaachuu danda'utti, bakka bineensi itti baay'atuu danda'utti gatanii deemanii ragaan kunuunfatu jiru. Dhugaasaa gara dabarsuu fi namoonni waan sirrii gochuun barre kana duras waan shaakalle ammas warra isa ajjeesaniin oofuu dadhabanii isa kanaan dhugaa isaanii warra balleessuu barbaadan. Kanaaf immoo silaa mootummaan akka mootummaatti qorannoo walabaa geggeessee ifoomsuu qaba ture. Yaada dadhabaa hamma kanaa, gadi aanaa hamma kanaa, amma burjaajii uummata kanarratti uumu silaa ofiisaatii nu bira dhufee qorannoo kana geggeessuu qaba ture. Yeroo amma dhufte qaamni mootummaa tokko hin dhufne. Namni maatii keessaa rakkoo cimaa hamma kana ga'u irratti godhaa jedhamee si yaadamu. Kun cubbuu caalu, hammeenya caalu, soba gadi aanaa kana waan miidiyaadhaaf amma utuu akka natti dhaga'ametti sitti dubbachuu danda'a ta'e waan miidiyaaf hin madaalle ta'a. Garuu san jedhu waan uummata kana madaalle akkasitti haasa'an. Maatiin akka maatiitti ogeessii walitti bu'a. Garuu ati maatii waraabessaaf wal kennu akka seenaafis dhageessee hin beektu. Ta'ees hin beeku. Kun hin ta'u. Ani quxisuu isaati. Quxisuu sadaffaa isaati. Goota qaroo biyyi sabni guutuun akka ijaatti ilaallatu. Ani haasaa utuun haasa'uu danda'uyyuu isaa wajjin hin haasa'ee hin beeku. Isaafan birradha. Isaafan holladha malee dhugaa isaa karaa kanaan balleessuun hin danda'ama yoo ta'e yeroodhaaf malee hin danda'amu. Burjaajii uumuu ta'a malee dhugaa isaa oksuu hin danda'anii akkanaan akka nu hubattan isa warri miidiyaa ilaa dhaamsi nu dabarsuu barbaannu dhuguma mootummaadhaa jira. Haqa kana duukaa bu'ee qoratee faana dha'ee
yoo danda'e nu haa hordofu, nu haa baasu. Qaama walaba ta'een haa uummataaf, saba kanaaf, maatii isaaf haa beeksisu. Gama kaaniin hakiimni eenyummaa isaanii akka dhoksunuuf gaafatanii fi roobii kaleessaa reeffa obbo Battee Urgeessaa arguu BBCtti himan obbo Batteen rasaasaan iddoo baay'ee rukutamanii ajjeefamuudha himu. Mataarraa iddoo 5 mataa qabaa, dugdarraa iddoo 3 gara olii gara walakkaa gara gadii dugdarraa uumii cinaacha bitaatirraa mataa guddaa qabaa, garaa immoo gara gadii gara laafettii gadii kana leessaa kwaadiraanti jenna. Laafettii gadii gara bitaa kana madaa tokko qabaa, sarbaa isa bitaatirraa gara oliitii madaa tokko qaba. Mataa alatti madaa 6 qabaa, matarraa madaa 5 qabaa jechuudha. Gara madaa 10 11 jechuudha. Kun kan xiyyiitiin seentanii kun kan baasanii akka 11 amma kun kan seenanii fi kan bahee fakkaata. Amma hundi kan seenanii miti. Wanti addaan jiru bakka qaamni reessi baay'een banne bakka hedduma mataatti seenee baheen kana malee wanti addaa achi gara kunoo harka ciqileerraa naannoo wayii qaba. Akka kunoo dirmammuu wayii qaba. Akka dirmammuu madaa gadi fagoo iddoo hin taane kan gogaan isaa itti seerame jechuudha. Raajiin kaan ijumaan laalame malee raajii wanta hin qabu amma reeffa waan ta'eef galee isa raajii kaasun amma warra forensic meedisinii santu akkas gochuu danda'a malee asitti wanti akkasii nama. Gama biraatiin ministeera Alaa Ameerikaatti waajjirri dhimma Afrikaa ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu waamicha komishineen mirgoota namoomaa Itoophiyaa taasise akka deeggaru himeera. Haqaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun maraamartoo badinsaa cabsuudhaaf murteessaadha jedhama. Ibsi gabaabaan waajjirichaan ba'e. Waajjirichi maxxansa komishinarri komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa toora X gubbaatti maxxansan qooduudhaan ejjennoo isaa ibse. Kana malees dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch karaa daayireektara isaa damee gaanfa Afrikaa Laatishaa Abaadir ibsa gabaabaa baaseen ajjeechaan obbo Battee irratti raawwate qorannoo amanamaa barbaadaa jedheera. Sirna awwaalcha obbo Batteen booda dhiyeenya kana obboleessaa fi obboleettiin obbo Battee Urgeessaa qaamolee nageenyaa mootummaan to'atamuu miseensi maatii isaanii BBCtti himaniiru. Ajjeechaa qondaala siyaasaa ABO Battee Urgeessaa ilaalchisuun qorannoo barbaachisaan akka gaggeeffamu ministeera Alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimmoota Afrikaa gaafatee jira. Waajjirichi karaa sabaa himaaleen maxxansa ifa taasiseen ajjeechaan obbo Battee Urgeessaa bulaa guutummaan akka qoratamu gaafate. Kunis walitti bu'iinsaawwan walitti fufiinsaan biyyattii keessatti mudatu jedhee hambisuuf ga'ee kan qabu ta'ullee eeree jira. Koreen dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illeen ajjeechaa kana ilaalchisuun kaleessa ibsa baasee jira. Senaatar Ben Kaardiin dura ta'an koree haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ajjeechaa obbo Batteetti gadduu himanii ajjeechaawwan wal fakkaataa jedhan Oromiyaa fi Itoophiyaa bakka garaagaraatti itti fufuusaaf mootummaan sochii paartilee mormitootaatii fi walabummaa sabaa himaalee danquusaa qeeqanii jiru. Haalli kun rakkoo nageenyaa Itoophiyaa fi jeequmsa biyyattii keessa jira jedhan itti fufsiisaa jira jechaan kan eeran Senaatar Kaardiin qaamoleen ajjeechaawwan kana duuba jiran ifatti ba'anii itti gaafatamuu qabu jedhanii jiran. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaas ibsa baaseen ajjeechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Dastaa Dinqaa walitti qabaan mana marichaa BOF ajjeechaa kanaan manni marichaa gadda itti dhaga'ame ibsanii taateen kun qaamolee siyaasaa karaa nagaa gaggeessan kan gara hin malletti oofuudha jedhan. Egaa dhaabbileen gara 69tu jira. Dhaabbileen kun heeraa seeratti hirkanne akkasumas karaa nagaatiin fedhii siyaasaa keenya ilaalcha siyaasaa keenya bakkaan gaachuu dandeenya jedhanii socho'u akka jiranidha. Namni nagaanii fi namni karaa heeraa seeraatiin ilaalcha siyaasaa gaggeeffatuu fi kan akka obbo Battee fa'aa kuni gaafa haala akkasiitiin nu bira dhabaman hooggantoota siyaasaa biratti deeggartoota siyaasaa dhaabbilee siyaasaa biratti akkasumas immoo miseensota dhaabbilee siyaasaa biratti rifaatuu guddaa sodaa guddaa uuma waan ta'eef dhiibbaa faallaa ta'e yookiin immoo dhiibbaa negeetiivii uumuu danda'a. Karaa gara biraatiin immoo cichoomina qabsoo karaa heeraa fi seeraa kana gara xiqqittis akka deemus taasisuu hin danda'a waan ta'eef lamaanuutu ilaalamaa garuu rifaatuu inni uumetu irra caala jechuudha. Paartileen siyaasaa biyya keessaa garaagaraa kaanis qixa qixaan ajjeechaa obbo Battee wal qabatee ibsa gaddaa baasuu fi darbees immoo qorannoon sirriin akka gaggeeffamullee gaafataa jiru. Paartiin Koongiresii Federaalawaa Oromoo ibsa kaleessa galgala baaseen ajjeechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Xurnaa Gamtaa barreessaa olaanaa paartichaati. Qorannoon dhimma akkanaa
qaama bilisa ta'ee fi kan addunyaallee ta'uu danda'a qoratameetu abalutu yakka akkanaa raawwata jedhameetu kan biraa obbo Battee amma kaleessa waan ta'eef malee isaan duratti namooti baay'een akka kana karaa irratti ajjeefamaniiru. Fakkeenyaaf namoota beekamaa ta'an keessaa artiist Hacaaluu Hundeessaa akka kana ajjeefameetu godatti gatame. Innis akkuma kana miseensota keenya keessaa obbo Mallasee Caalaa Goobanaa dhalataa aanaa Baakkoo Tiibbee kan ta'e akka kanatti ajjeefame. Innis reeffi isaa lafa bu'ee dhabame. Waggaa tokkoon dura obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Faajjii qindeessaa Koree Kafaa'oo godina Wallagga Lixaa akka kanaan hojiirraa fuudhamee deemameetu amma yoonaatti bakka achi buuteensaa hin beekamne. Namooti biraallee akkuma kana baay'ee jiru. Kanaaf isa jalqabaa miti. Egaa dhuguma dubbachuudhaaf namoota hamlee qaban miti namooti akkana raawwatan. Biyya kana keessatti maal fiduu danda'a isa jedhamu dhugama dubbachuudhaaf caalmaatti yaada walitti kuufachuu, haaloo walirratti qabachuu babal'isaa deema malee sodaa waan uumu miti biyya kana keessatti. Kanaaf gaarii miti jechuu barbaadeetan. Paartiin Izeemaalleen ibsa wal fakkaatu kaleessa baaseen ajjechaa qondaala siyaasaa ABO Battee Urgeessaa balaaleffatee jira. Dr. Mulaalem Tanaanyawarq sabquunnamtiin uummata paartii Izeemaa VOF ajjechawwan akkanaa qabsoo karaa nagaa ni gufachiisuu jedhanii armaan dura miseensi fi buufata filannoo Bishooftuu Adaatti dura bu'aa keenya ture kan jedhan obbo Girmaa Moges namni jedhan balbala isaa duratti ajjeefamuu fi isaafis haqa gaafannee deebiin argatin hafnee jirra jedhanii jiru. ከእሳቸው ጋር ተያይዞ ለዘመድ ወዳጆቻቸው ለሁሉም መጽናናትን እንደ ፓርቲ እንደምንመኝ በመግለጫችንም ገልጸናል። አከስ ጀዱ ዶክተር ሙላለም አጀቻ ኢሳኒ ወልቀበቴ ፍሮተን ኢሳኒፍ ገድኑት ደጋሜ አከ ፓርቲ ኬኛት ትብስኔራ ታይወን አከሲ ጋገሩ ቃማ አቀተይን ስርካ ማልራ አከገይ ሰባፍ ኢብሰሙ ደቀባ ኩንስ ስርናቃ ኬሰቲ ገይ ጉዳ ቀባ ዋንተይፍ kanaafis ta'een kun akkamitti eenyuun raawwate maaltummoo ta'e kan jedhu karaa dhugaan sabaaf ifa taasifamuu qaba. Karaa sirriin kana jenneetu amanna nuti jechuun dubbatu. Gama biraan kaleessa magaalaa Maqqii bakka mana ciisichaa turanii baafamanii ajjeefamaniiru kan jedhaman qondaala siyaasaa ABO Battee Urgeessaa har'a magaaluma Maqqiitti sirni awwaala isaanii gaggeeffamu obboleessi isaanii Miiloo Urgeessaa VOF himee jira. Guyyaa sa'aatii jahaatti iddoo awwaalchasaa sochoonee sirni gaggeeffamee naannoo sa'a torbaa walakkaa awwaalame. Qorannoon waanuma gadda Kinjana sanadha wanti haaraan jirumoo har'aa hospitaala galchine justificationii barbaachisu gooneerra garuu raaf justificationiidha kanarra isaan nu kennanii full justificationii isaa immoo qaama mootummaa yookaan qaama seeraatu dhufee nu gaafatee nurraa fuudhanuu jedhan. Miiloon qaamoleen nageenyaa ammas haala ajjechaa obbo Battee Urgeessaa wanti sammaatii fagayoo naa'iman hin jirullee jedhee jira. Kan handaara magaalaa Maqqiitti kaleessa reeffi isaanii argame jedhame qondaalli siyaasaa ABO Battee Urgeessaa ga'eessa gannaa 41 fi abbaa ijoollee 4 turani. Ajjechaan gawa kanaa hordofee mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen ajjechaan kun qaamota ilaallatu jedheen akka qoratamu ibsuunsaa kan yaadatamudha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.